Ministeerri qonnaa fi dhaabbileen waamamtoota lammiilee godina goofaatti sigiga lafaan miidhamaniif deeggarsa birrii miliyoona 72 taasisuu beeksise. Jilli ministeera qonnaatti ministeer deetaa misooma beelladaa fi qurxummii Dr. Fiqiruu Raggaasaan durfamu deeggarsicha kenneera. Sagantaan dhaabbii biqiltuu ashaaraa magariisaa guyyaa tokko milkeessuuf qophiin xumuramuu koreen teeknikaa ashaaraa magariisaa biyyaalessaa beekse. Bara kana sagantaa ashaaraa magariisaan biqiltuu biliyoona 7 fi miliyoona 500 dhaabuuf hojjetamaa jiraachuu walitti qabaa itti aanaan korichaa Geetaachoo Giza'uu himaniiru. Itoophiyaatti hanga ammaatti namni dhibee maariyyee jaldeessaan qabame kan hin jirre ta'uu ministeerri fayyaa beeksise. Akka gabaasni giddugala ittisaa fi to'annoo dhibee Afrikaa guyyaa har'aa baasee mul'isutti biyyoota Afrikaa 13 keessatti namoonni 2,863 dhibichaan qabamuu fi namoonni 517 immoo dhibichaan du'uun ibsameera. Waldaan Aksiyoona Daandii Baaburaa Itiyoo Jibuutii hojii xaa'oo biyyoo geejjibsiisuu bara 2016 milkiin xumuruu beekse. Xaa'oo biyyoo meetirik tiyoonii 200,200 fi 26,000 fi 770 baaburawwan 300 geejjibsiisuun raawwii fooyya'aan xumuruus himeera.